Hello guys, baga nagaan deebtan jechaa guyyaa irraas ammoo viidiyoo haaraa tokkoon isiniif dhufeera. Hunda dura osoo viidiyoo irratti hin seenne ammoo warroonni Hamstar Combat main godhaa jirtan hundi keessanuu baga gammaddan isin jechuun barbaada. Iddoo airdrop kana dhuftanii yeroo ilaaltan taaskiin lama kallattumaan dabalamtee jirti. Taaskiin takkaffaa ammoo connect your ton wallet fi akkasumas join our telegram kan jedhudha. Guyyaa irraa ammoo akkamiin wallet sirrii ta'ee fi wallet amanamaa security wajjin akkamiin airdrop kana yookaan ammoo Hamstar Combat kana akkamiin connect akka walitti goonu yookaan ammoo walitti heenuu ilaalla. Namoonni hedduun kallattumaan wallet telegram wajjin connect gootan jechuudha. Kun ammoo dogoggora jeetii yaada akka kiyyaatti sababni isaa telegramiin isin amma connect walitti gootan kallattumaan isin jalaa baduu danda'a yookaan ammoo hack ta'uu danda'a. Haala saniin hack taanaan ammoo wantoonni isin achi keessaa qabdan guutumatti baduu waan danda'uuf gonkumaa telegramii keessan wallet telegramaa wajjin connect walitti hin godhin isin jaa. Akkamitti akka connect walitti gootan ammoo mala salphaa fi mala security fi mala filatamaa isiniif qabadhee dhufeera. Akkasumas akka tasaa lakkoofsa dhabdan telegramii keessan keessatti jechuudha. Telegramiin keessan isin jalaa badaa. Telegramiin keessan isin jalaa bannaan ammoo deebifachuun baay'ee ulfaata. Hack taanaan baay'ee ulfaata waan ta'eef kanaafuu namni kamiyyuu viidiyoo kana daawwachaa jiraattan telegramii keessan wajjin osoo hin taane haalaan amma isin garsiisu kanaan connect walitti gootu. Kanaafuu viidiyoo kana keessatti ammoo step by stepidhaan akkamitti karaa sirrii ta'een wallet sirriitii waliin akkamitti akka connect walitti gootanii fi maal akka godhuu qabdan step viidiyoo kana keessatti isiniif hin xumuru waan ta'eef step hunda akka daawwattan isin affeerera. Inni jalaa kan argamu join our telegram kan jiru ammoo join kana gootanii taaskii isaanii join gootanii badhaasa inni isiniif kanne ni fudhattu jalqaba irratti. Badhaasa inni isin kanne haala saniin erga fudhattan amma isa connect your wallet kan jiru ammoo maal gootu jalqaba irratti as keessaa ni baatu guys. As keessaa bu'uudhaan namoonni bilbila Android fayyadamtan Play Store ni seentu, warri iPhone fayyadamtan ammoo Apple Store seenuudhaan waa'ee amma isin garsiisu kanan ni gootu. Jalqaba irratti fakkeenyaaf an bilbila kiyya Android waan ta'eef maaliin godhaa Play Store kiyyaan seena guys. Haala kanaan ni seenaa sana booda iddoo sarchii gama gubbaa kanarratti argamtu irratti maaliin barreessaa Ton Keeper jeeniin barreessa guys. Ton Keeper je haala kanaan ni barreessaa sana booda Ton Keeper ton wallet kan jiru isa jalqabaa irratti argamu haala kanaan sarchiin godhaa. Applicationota garaagaraa haala kanaan asin nu fida sana booda isa Ton Keeper ton wallet isa jiru kana ni dabarfattu. Kunoo akkuma agartan walletii kana bilbila keessan irratti download ni gootu jalqaba irratti jechuudha. An fakkeenyaaf bilbila kiyya irratti buuseetiin jira waan ta'eef maaliin godhaa kallattumaan isa open jiru kana ni filadha. Haala kanaan naaf fida jechuudha guys. Sana booda wantoota lama jala kanarratti naaf fida isa create new wallet fi akkasumas export existing wallet kanaan jiru naaf fida. Inni create new wallet yoo warra haaraa amma banachuu deemuu fi inni export existing wallet ammoo warra duraan banatee koodii fudhatee koodii san export itti godhuu qofaa jechuudha. Koodii san paste godhanii banachuu qofaa jechuudha. Warri haaraan ammoo create new wallet isa jiru kana jalqaba irratti ni filattu. Create new wallet yeroo fetan maal nuun jaa create new passcode nuun jaa passcode ni uumna jechuudha. Fakkeenyaaf 1 2 3 4 ni godha fakkeenyaafan jalqaba irratti jechuudha. Ammallee re-enter passcode isiniin jaa ammallee haala kanaan ni gootu. Koodii habba afur bilbila keessan irratti ni godhattu. Sana booda maal isiniif fida haala kanaan notification isiniif fida. Enable notification kana yoo fetan ni balattan yoo fetan ammoo maal tokko isinii seenee maaltu keessaa ba'ee fi akkasumas yoom akka seentan beekuudhaaf notification akka isinii dhufu beekuudhaaf isa kana enable ni godhattu. Yoo barbaadan ammoo isa later jiru gama gubbaa kanarratti akkuma agartan isa later fudhachuudhaan dabruu ni dandeessu. Fakkeenyaaf an ammaaf later hin godha. Later yeroo godhuu kallattumaan haala kanatti nanaqee jira guys. Haala kanaan kallattumaan banannee jirra jechuudha. Amma haala kanaan banattanii jirtu gubbaan akkuma agartan send receive scan swap buy sell fi stake illee guutumaan guututti nuuf fidee jira. Amma haala kanaan guutumaan guututti banannee jirra jechuudha. Kana booda maal goonaa secure godhachuudha. Amma wanta keenya kana koodii keenya kana secure godhachuudha jechuudha. Amma maal goonaa isa setting gama gubbaa kanarratti argamu ni filattu. Isa setting kana yeroo filattan haala kanaan wantoota hedduu isiniif fida backup token notification currency fi kanneen kana fakkaatan dila haala kanaan isiniif gattarreessaa jechuudha guys. Sana booda maal gootu isa backup jechuu kanan ni filattu. Backup manually isa jechuu kanan ni filattu. Sana booda attention please read the following carefully before viewing your recovery phrase. Wanta kana sirriitti akka dubbistaniif na jiraatu wantoota seera isaanii isiniif jechuudha. Wantoota isin godhuu hin qabne everybody with your recovery phrase can access your wallet. Wantoota itti hubachuu qabdu namoonni adreesa kee qaban guutumatti seenuu danda'an akkasumas Ton Keeper kee waan godhuu qabdu hunda haala kanaan isiniif fida. Sana booda isa attention kana sirriitti hubadhaa. Sana booda isa continue joonii filattu. Sana booda maal gootu passcode seensan isiniif fida. Tan jalqaba irratti guunne jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan niin guute.
sana booda haala kanaan recovery phrase haala kanaan naa kannaa jechuudha. Amma sirriitti haa hubadhaa. Kun koodii teessan jechuudha. Koodii isin jalqaba irratti fudhattanii yeroo waalletiin kun badee yookaan ammoo yoo akka tasaa silkiin isin jalaa badee yookaan ammoo telegiraamiin keessan yoo badee jechuudha. Kallattumaan koodii tana yookaan ammoo pass phrase tana phrase kana fudhattanii itti neexanii guutummaatti recover godhachuu dandeessanii jechuudha. Maal gootu koodii tana fuutanii iddoo daftara irratti barreeffattu jechuudha. Daftara irratti yookaan ammoo bakka takkatti ni barreeffattu jalqaba irratti jechuudha. Dura seenuudhaaf akkamitti akka koppii godhatan isin agarsiisa rakkoon qabu. Inni itti aanu gaafiidha waan ta'eef check baakaap ni jettan. Fakkeenyaaf laal haala kanaan 5ffaa isin gaafata, 8ffaa isin gaafata, 21ffaa isin gaafata. Guys, erga barreeffatanii booda steepii inni isin jiru sirriitti asirratti guutu sirriitti hubadhaa. Fakkeenyaaf 5ffaarra lakkoofsa maaltu jira kan isin jiru 5ffaarraa fuutanii barreeffama achirra barreessu, 8ffaa isin gaafata 8ffaarra kan jirus barreeffama asitti barreessuu fi akkasumas 21ffaas haala kanaan asirratti ni barreessitu. Gaafii inni isin gaafate sadarkaan fakkeenyaaf keessa irratti 3ffaa 4ffaa fi 5ffaa isin gaafachuu mala. Kanaafuu sirriitti itti barreeffatu sana booda danneettu guys. Haala kanaan recovery yookaan ammoo pass phrase keessan fudhattanii jirtanii jechuudha. Amma akkamitti akka koppii godhatan isin agarsiisa. Ishaaraa keessaniin banuudhaaf yoo barbaadan isa kana ni filattu. Amma koodii sana akkamitti koppii akka godhannu waliin ilaalla. Gamoo gubbaa kanarratti kan argamu setting kan jiru ni filattu. Sana booda isa baakaap jiru kana ni filattu. Manual backup is on kan jiru kun akkuma agartan raayitii kana isinii fiduu mirkaneeffadhaa erga gaafii deebistanii jechuudha. Fakkeenyaaf an asirratti deebisuudhaaf xiqqishoo koodiin security waan ta'uu qabduuf dirqama asirratti dho'iseetiin jira. Sana booda haala kanaan manual secure isiniin jee jira. Sana booda show recovery phrase isa jiru kanan ni filattu guys. Show kan jiru jila irratti kan argamu ni filattu. Sana booda haala kanaan continue ni filattu ammallee paaskoodii jalqaba itti guunne ni filattu kan itti guuttatan ni filattan. Haala kanaan pass phrase kiyya haala kanaan naaf fidaa jechuudha. Amma sirriitti hubadhaa. Sana booda isa koppii jiru gama jalaa kanatti argamu ni filattu. Koppii godhadheetiin jira jechuudha guys. Amma maaliin godhaa as keessaa bahuudhaan bakka takkatti ni jabeeffadha. Amma sirriitti hubadhaa. Fakkeenyaaf bakki isin itti jabeeffattan telegiraamii keessa ta'uu danda'a, nootii irratti ta'uu danda'a. Sana booda baag gootanii sana booda waalleeta mataa keessanii ni qabdan jechuudha guys. Haala kanaan guutumaan guututti banattanii jirtanii. Amma immoo akkamitti telegiraamii fi isa wal qunnamsiifnaa sana booda akkamitti haamstar keenya hojii akkamitti akka wal qunnamsiifnu kallattiin isiniin agarsiisaa jechuudha. Waalleeta keenya banannee jirra, paaskoodii itti goonee jirra, recovery phrase keenya koppii godhannee jabeeffannee jirra. Yoo barbaadan finger printii kana approve godhadhaadhaa yookaan quba keessan bichaadhaan seenuu ni dandeessu. Warri iskiriinii bilbila keessanii tachiidhaan wantaan dalagu jechuudha. Ishaaraa qabdan haala kanaan banachuu ni dandeessanii. Ongoonaan kallattumaan seenuu ni dandeessanii jechuudha. Itti guuttanii amma maal goonaa as keessaa ni baana guys. Sana booda telegiraamii keenya ni seenna. Telegiraamii keenya ni seenna jechuudha. Sana booda maal goonaa isa sarchii jiru gama gubbaa kanatti kan argamu isa maal goonaa toonkiipar jennee sarchii goona guys. Kunoo jalqaba irratti nu dhufee jira jechuudha guys. Isa loogoo kana qabu ni gartanii fakkeenyaaf appilikeeshinaa keenya hojii walitti hidhaadha. Sana booda isa toonkiipar isa jiru kana ni seenna. Sana booda haala kanaan nu fidaa isa kiipar jiru kana ni filanna guys. Sana booda isa kiipar jiru kana yeroo filannu kallattumaan haala kanaan nu fida guys. Welcome to Toonkeeper world class speed in 20 kan jiru kana haala kanaan nu fida. Maal goonaa amma gad deemnee isa get start jiru kana ni filanna. Isa get start jiru kana ni filanna. Sana booda let's set up your wallet kan jiru wantoota lama nu fida. Create new wallet fi akkasumas import existing wallet kan jiru wantoota lama nu fida. Gama jalaa irratti kan argamu ni filattan. Maaliif reefu banannee jirra waan ta'eef isa gama jalaa kan irratti argamu isa import existing wallet jiru ni filanna. Sana booda koodii teenya tareefuu san sirriitti hubadhaa. Tareefuu seef goonee jabeeffannee appilikeeshinii keessatti jechuudha. San paste ni goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf anti yaasirratti paste ni godhaa. Boom guys, paste mu gootanii sana booda isa continue jooni filattu. Amma passwordii na gaafata. Passwordii teenya ni galchina. Passwordii haaraa ni godhattu. Fakkeenyaaf an haala kanaan guuteen jira hubadhaa. Jalqaba irratti ta guutan ammallee lama dallee sanuma guutan jechuudha. Sana booda isa continue jooni filattu. Wow, sana booda haala kanaan instant notification nu gaafata. Sana booda enable ni godhattu. Maaliif yeroo achistenu congratulations you have set up your wallet naan jee jira guys. Sana booda amma maal akka goonu waliin ilaallaa. Walletiin kiyyaa
connect naatee jira telegiraamattis akkasumas appilikeeshinattis jechuudha. Maaliif faayidaa qaba? As keessatti amma kooyiniiwwan hedduu asirratti niin guurradhu jechuudha. Yeroo asi guurradhu appilikeeshinii kiyya keessaas ni jira jechuudha. Akka tasaa telegiraamiin kiyya yoo bade jechuudha. Yookaan ammoo haaktee waan inni kiyya lafanaa jira koodiin kiyya lafanaa irratti sanumaan deefachuu ni danda'a jechuudha guys. Haala kanaan waaleta takka faarratti appilikeeshinii irra banannee jirra. Lammaffaaratti telegiraama keenya irratti connect walitti goone jirra. Sadaffaratti ammoo haamstaarii wajjin akkamitti akka connect walitti goonu sirriitti ni ilaalla jechuudha guys. Wanti isin raagamu immoo viidiyoo kana like godhuudhaan akkasumas yoo subscribe godhuudhaan yaada keessan comment jalatti naa qooduu hin dagatinaadha jechuudha. Amma maal goonaa step itti aanutti isa x joo kana filannee isa x ammallee baak gooneerra sana booda hamstar keenyatti ni deebina guys. Fakkeenyaaf hamstar kiyya niin seena isa play niin filadha kallattumaan no toon irratti yeroo gabaabaatti ni seena guys. Sana booda haala kanaan naa fidaa sana booda maaliin godhaa amma iddoo airdrop joo niin filadha. Sana booda wantoota lama nuu fidaa connect your Ton wallet fi akkasumas join our telegram channel kan jedhudha. Kan jalaa kana join inni gootan telegram isaanii fi boonasii ni fudhatanii amma isa connect joo kan ni filanna. Sana booda haala kanaan isa connect yeroo filannu haala kanaan nuu fidaa sana booda connect your Ton wallet isa joo magariisa kana ni filanna. Haala kanaan nuu fidaa sana booda amma akkuma agartan gubbaa kanarratti OP wallet in telegram kan nuun joonu fidaa kana gonkumaa hin gootan amma maal gootan isa Ton Keeper isa logo keenya qabu isa gama jalaa kanatti argamu jalqabarratti argamu kana jechuudha ni filattanii haala kanaan wallet keenya kallattumaan nu naqa jechuudha. Haala kanaan walitti naafdee jira sana booda kallattumaan dhuftanii isa connect wallet isa joo ni filattu. Sana booda passcode isin gaafata passcode tiyyaniin galchaa lakkoofsa jalqaba dura guutansan jechuudha. Sana booda done guys baga gammaddaan. Sana booda telegiraamii keenyatti kallattumaan nu geessa. Amma haala kanaan itti deebinee connect ta'uusaa cheeggoone success guys. Baga gammaddaan kallattumaan walletii keenyaa fi amma haala kanaan connect walitti nu ta'ee jira. Amma maal cheeggootan adreesa kana ni ilaaltan UQWAN kan jiru adreesa kanaa fi dhumarratti CBA qaba duratti UQW fakkeenyaaf as keessaa bahee maaliin godhaa baa godhee sana booda waaleta kiyyaniin seenaa CBA kan qabu dhumarratti kunoo waaleta kiyyaniin seenaa sana booda receive isa jooniin filadha. Akkuma agartan waaleta kiyyaa fi kan connect walitti naatee tokkodha jechuudha guys. Haala kanaan walitti connect gootu akka irraa gammaddan abdiin qabaa guys. Akka haala kanaan steppii kana hordoftanii sirriitti connect walitti gootan haala kanaan connect milkaa'inaan gootanii jirtanii hanga listii taa'utti eeggadhaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura.